يعني نوام بدا يا دني يا دني يا دني يا دني يعني نوام بدا ما كانت يدا يا دني يا دني يا دني يا دني يعني نوام بدا ما كانت يدا يا دني يا دني ايه نسينا هاي مالي أرسل بسيسر بديسيسا سربالي بالراجع دلو إنسا أكنا بوته سربون كيهو سي أدب سيسا تري غارو وانو بليتي تي يجيلي تي يقالي تاتي أرى سربا أدبي سنسر رامو رداف سيطولچه سي سربيتي أكسيتي أدبي تنسر رامو أكنا رالا أكستا نمبري دكا سي جوري سي سربو إيه فدي نمتيتي نيغا وني سي سربو يا ديني يا ديني يا ديني يا ديني يا نينا مام بدا ملكنا يا دا سلاسين بدا علي بالراحة قالتو منا ويلي سوكيتي تقرر كوتو كاسا قالين تهدو وريتي وان تهفي قانا باينا تبتا كوت كوت ستايل أكمل ما الفكاتي وجرون يوم ما جريني ما الفكات حالي جريني haalli jireenyaa kinoo akkuma argitu gana garuu jireenyaaf soddootii tuffatan jedhanii jiruun biyya ormaa kinoo alma argitu tana bareeda jechuutu caala waa hundarra homaan jettuudis akkumatti jiraatanii daddagalchanii irra dabran wanta ni maal godhanii miti yaa ta'u jechuudha yaa ta'u caala bareeda waan hundumaa bareedumaan bira darban alhamdulillah laka shukru innakum jiraatu maal godhanii miti hay arra ganamaan yaadini jechu jirta maal yaaddeetu dalagaa fas dhufteeti kan khabiyyaa yaaddeet تيمو خبرو أسمتي كابتة تيمو كمسلا. دقانا تبي إنه ما نما كفلتيست يا رياتو ما تاوتي جتك لا تشوك بديت ما يادو تجراني لا تشوك بديت ما يادو تر. هاي اللي أنا ست رياك بديت شو دامات. تنبيا سنرنا ياتسني تنماسي سنتو ناتس. خبيات موضوع خاصي خنا سياسي تجراكني. أي تنبيا متى ما ديسي تنبيا ما نيات سامي تنماسي تنيات سو تجرا. دبي رياك بديت شو راسلاتي على خنا. لا توين بيت ما لك أنا من بيني نجافة تمو دبيا فاني نقولو فيتي. هاي أجايب كبداوت. هاي رياك بديت ما سستيم تيمو. إريانا جت أجار سما كباجي تut سنجرا متي. أجايب ما كم أجايب أدات. ilmaan dila sanii fi jaarsa san dhiisteetti akmas jaarsa biroo jaalatte ajaa'iba jetta si ajaa'ibe malee yaadiifti to'anan ajaa'ibne mee waa hundaafuu mee sa'aatii meeqa ta'e laata sa'aatiin kutteerti warri hojiitti saalatti dhufaa jiru waan ta'eef sa'aatiin irree kuttee hojii sin xumurreeti yeroo biraa siifan bilbila dhuftee waliin taphannamee beeku kaatirree maaliin gala wayi haa ta'u hamee ageeletii walitti deebinaati mee jedhi nageetti naatu ajaib akkam takka nama beekni irra deebitee nagaafate jaarsa kiyyaan biyyaati irree anasiit irree sirriitti beekti garuu ishiin akka nama beekne wayii afaanidhaan buusuudhaan haasofsiisa anuu nan beekatan ishiin irree jaarsa biyyaa irree hin qabde asii irree hin qabde asitti irree hin heerumani jaarsa biyyaa dhiisanii naan jetti mee akka nama hin qabne ayyaa nama biyya kana dubbistee na dubbistee dhuma wayyalaa maaluma hojjetas nagaa ayyaa nagaa wanti biyyi nagaa aku menjadi apa nih? Naga alhamdulillah, bakal bisa berat dan bisa sih tidak pakai sama. Muhammad jadi apa? Jalan naga. Naga kemana? Naga kemana? Naga. Hero berapa berbeda di bisa? Baik, kamu tadi jalan ya karena jalan kalau jalan kamu cuma jalan no. Baik, dua ikut aja lagi. Anda hero berapa berbeda di naga agak berdati? Akan berdalaga? Berat. Muhammad. وانا سجارة بروف بيت أقول ما عرف نجارة تنبيه كوكوفا وانا سجارة سكيناتي لما فهر باقي واصل سجارة دري صدفة أمو أتلي وانا لما باقي يكبر أجي سوات بقى دوام قرون كمان أني كل واني سكبجوف هذا مناك جوان تهتف سكبجوف كمان أنا كده وانا أتغيره أنت لكن بجوف أني تجي هذا سامي تنام جلالا في كبجار أمسك وهم ما واجد. توري كذا. وقال تم أنا مالي ومتك إنجيل تجورا. وأنتك أنسيتي عارف باقي يا ربي مالي ما تحتاج. وأنا نسيت أنسي دارهم كنجر.
baay'ee galatoomne akkas taanaan. Dhageessa. Anas yeroo kamuu naamanii qaba. Asi malee nama tokko jaaladhaa. San malee dubartoota irraa leellisha kun qabu. Maaliif jireenya kiyya waan ta'eef osoo akka carraa ta'ee dubartii takka wajjin ciisee karaa agartu taate na shakkuu qabu. Maaliif yaade waan balleessu jireenya kiyya kanas balleessu waan hin barbaachisu. Tole waan itti taana naaf jechuudha. Hey Zena. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya apa baca akan menegak sini. Kamu mana? Ceritanya. Hayya. Mali kan bulan biasa nanti nabat. Wah, nomor jiran malu bulan tersini asyik doa. Kedua sini mata bisa dia kan. Talaga sa kana ba yan? Penting ada yang siada di biro. Malu sama nabi gelen di malu. Jadi, semua siada. Mali, kuya, tina semua kita tulis deh. Ini sekali jiran ada di mana. Ya kamu jam tu anak mana dia? Kayak ka diri kita dia akan mati dia antara. Desa bidar semua. Fozia mo? Agak mana kita sih? Fozia ni. Fozia berbeda masa ni bagi sana. Ay Fozia sampai miskin akan kita dapat dia tu jarsi sana jarsi. Wali saya babar. Baik macam miskin macam kebajaran macam tu kan. Ati tagahu biar nafas. Kalau kita dia jadi tidak. Erum teh. Jarsi si beri dah kiste jolle isi kan kiste mo. Kuli tahu enggak benerum tu si wala kalang gotu. Nama naga hati gargaru Fozia aja. Nama naga herum teh ilmani fi jarsa jadi istati herum teh jani tin akhbar seni tu gamu kijiba serayo nak ubati ko kabar tu jadi natari banget tu. Ay isi berat pa injek aja tanti bro. Isi berat tu kare nai mani tu meeting jiran aja jarsa dia aku jiran mare. Ni Isi mo? aja. Isi berat be. Afan isi berat lagi kita sih. Akan bersih lagi. Mas injek terus. Meeting jiran jarsa sama. Aku ni beita nanti tu ani ko gua bikin beo. Atu yuni beita. Nanti Ini beda sudah sih. Imbe kon jarsi hani be kon kabiya timbe mali asitu huno herum te ni umbe ko ndage Herum teh cuma atis ni beita. imbe kon ndage ni esitu be Wah dubarti. seperti ku aku se beragare berakar maka tiga juru biyor mak Ah, tu pasti kan harus awal nak buka. dir ada nam ni undi kan maka Ay erga Fozia miskin suka herum tadi dubartuan mungkin herum teh. amati ka banna Ay dubarti. ingati ni disur Fozia bar miskin abar namanya Rabbi fi surat berwarna kan kan gotu jolle miskin saris. Abba warra sini disini herum tuh di sini. Agak ada ni gak apa-apa. Masih sempurna. Dio yuluk teh bar. Amar war kana. Fozia cuma nama kali. Nama tercium itu berarti. Kenapa nak buat? Tapi ya sama ya. Ay Fozia. Dio dufte bar so gafa dio dufte sanam selalu timti bar. Fozia jechuun bar nama Rabbiin sodaatu. Nama Rabbii ofiitiif qofa gajjedhu malee nama akkana jedhee dhiira takkitii jaalladhu miti. Waan akkanaa hin gootu natti fakkaatu. Ammallee akkasuma agarra deebi'ee dabaa kana. mi adda baafanne walumaanuu hin dhagaya ilmi namaa kun ni jijjiirama bikka san hin taa'u maal taatasa isin akka ifii takkan nama namni jiruun ammaan tanaa ifamansiisuun akka jabaa taatee jirti ifamanuun lubbuu ifii tanaa amanuun waan jabaan maal taate ilmi namaa bikka kaan hin taa'u ni jijjiirama kan jijjiirama rabbi malee. Hai jireenya biyya arabaa akkana taanaan immoo amma bilbilee waamee gaafadhaa. Fooziyaan immoo hojjettee dhiira laaluu hin dandeessu. Isiin nama miskiina. Meeshaa waliif gaamee walumaan. Amma bilbilee fi amma waameetti hin gaafadhaa. Hello Fozia. Akkam nagaageeti? Maal baddee jirta kaa? Hai, taane dhugaa badde samoona. Amma hayyaa lubbuudhaaf si barbaanna karaa mana keenyaa guutume. Tole uummanni na biraa gabbaa jette. Tole akkas taanaan bareeda yookaan hanga sanitti gootutti ni deemta booda dalagaa gede. Tole. Waan badaa jennee ni dhufaa jettee. Obaara koo qabu ammaa dhufti. Isin hanga sanii taphaadhaa kan waan dhugaa natti fakkaataa jiru. Wayi dhiira biyya Arabaa. Dubartii takka osoo hin fuudhin hin dura hin gaafatu.
ati zarii eenyuti jedhuuni eenyurraa dhalatte jedhuuni abbaa torban lakkoofsisu jaartii qabda jaarsa qabdaa jedheen gaafatu ijoollee qabdaa jedheen gaafatu ima fuudha. Namni waan takkasiifu yaa mamma keenya waan siin galiin jira mita kana keessatti ni beekta ilmi namaa yeroo ammaan tanaa keessa wal qorachuu dhiisi eessaa deemtaa eessarraa deemtaa jirta keessi gaafatu jira biyya arabaa keessa jira barbiitti tun nama jijjiirtu bishaan biyya kanaa namni tunnaan jijjiirame ati kun akkamii ajaa'ibsitti taa'u biyya kana keessa amma dhufte zamaan nama jiraachuu jiru guutuu nagartu. Ani bergaa majaajii biyya tana fuudhuban haga abbaa torbaa lakkoofsisee haga abbaa torbaa lakkoofsiftee. Ati kas ati nama keessa akka harree adii kajaanii bareedaa keessa yaani filatamaa akka ta'uu sanii ilmi namaa akka gaariin jiru badaanis jira ilmi namaa badaa fi gaariinis waluma keessa saniifuu kan ittiin seenimee hanga hubanne irra geenyu akhireesii waliin laalla. Walumaan laalla dhugaa keeti. Eeywa maal ballee bareedu waan balleessine. Yoo isin jaarsa qabaa ilma qabaa yoo isin jedhee maal akka ta'e eeywa bika kana keessa inni maal akka Ada kunis ni jira. maaliif jaarsa isitti nama qaba yoo nama akkanatti qabu ani bultii biraa hin barbaadu jaarsa biraa jaarsarraan dabalachuu hin barbaadu dhalaa takka namni lama fuudha. Hin danda'amu iyyuu kan ta'u. Danda'amu kaa yoo isin itti libiin inni baay'ee gaara. Dhiira sadi fuudha malee dhalaan sadi heerumuu hin dandeessudha. Laaka. Waan hundaafuu ni jabaate jireenya. Akkasitti mamma keenya mee hundaafuu gaddeen ati mumkin nama gaarii ta'uu ni maltalsii galee ati gaarii isaas yoo kataal taate namni isa akka hayyamaan taaneen diliidhaa beeku. Garuu nama ajaa'iba kan inni kaadhaa ni kaadhaa. Dhugaa Fooziyaa yoo jaarsa biraatitti ka heerumtu taate ka an dubartii amma booddee jaartii tiyya si'uusu nama nun akkas taana. Maaltu laadha? Namticha mallaqa narraa qabu san ta'uu loolu hin jiru jedhi. Muhammad injiru nama mana injiru orang mana? Bos atas ni jika mesti di foto. Kan ni berada. No berasa deh. Akan tercanda. Kayu macam tu. Ujar awak nasi ya ni. Hai bos ya. Kerja di mana ni macam cira? Kau tu macam mana cuba? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fozia. Fooziyaa dha? Reefu mana garree Fooziyaa? Jirta? Akkami? Akkam jirtasi? Nagaa keeti? Naguma alhamdulillah. Maa baddarree sammuu akkatti? Samoon namni beektu mitiiree hojii mana arabaa sana hojiidhuma arabaatiin na balleesse. Dalaga arabaa kanatti itti jabaatee jira? Dalaguma arabaa kanatti na balleesse maal godhanii miti garuu yaa ta'u jechuudha namni biyyaa bahee dhakaa fe'anirree natti ulfaata hin jedhani yaa ta'u jechuudha maal godhanii miti. Maal duraan nu bira illee ni dhuftaati amma samoona kana immoo nu bira illee dhufuu dhiiste? Natti heddummaatti samoona duraa sanni sirriitti beebiira ijaarri mana jiranii biyya biraa saafaran sinin hin jenne sanumaa kan natti tolaa gadan babbaa hojii hoggaa fixe samoona kana immoo jarribee bakka deebi'anii jiru kanumaaf hojiin natti baay'attee dhufuu didee bade. Waa akkasiree? Akkasuma Tole kaawaa dalagaa taatu rakkoo qabuuti. Fooziyaa garuu nuti kun maal sitti balleessine? maali? Jaartii maal jireenya moomii maal sitti balleessine? Maali rakkoo maaltu jira maali rakkinni wanni uummate maaltu jira sinoo maalatti hin balleessine maali? Fooziyaa dhiisnee jira hundaa dhiisi. Namni haga aanaa sitti aalu ni jira namni haga aanaa sitti aalu. Ni beektaa miti abbaan kee abbaa kiyyaa fira. Abbaan warraa nan beeka maali akkamitti akkana naan jettaati maali wanni balleessee tokko maaltu jira walirra argineetoo tasa arraba walitti hin darbineeti maali wanni si godhe tokko jira? Abbaan warraa kee immoo anaaf hiriyyaa kiyya wajjin nyaannee wajjin dhugu. Nan beeka isa sirriitti. Dhiisnee dhiisi waan feetelli yoo taatee jettemee haadha warraa kiyya tanaan hin mari'attu ni maal jetteetiin duuba nu dhokatteetiin ka heerumtu. Kanaafuu yoo si dogongoriitii qaati dogongorte yoo wal nu barsiiste yoo nutti fidee nu garsiiste maali waysi jalaa nyaanna? Fozi hiriyyuu maachaan kanuma maali yoo guyyaa takka wal biraa dharuun jettu wayi sanuu heerumaa nama dheessu. Fooziyaa keenya wani dabalatee akkuma galaanaaf taaftee dhugamu saniifuu wanni nasiin jiru taaftee kanaaf jechuun waan fuuldura ta'e barsiistee akka barannee isaanis barsiistee nus barsiistee nutis eebbisuu barbaadee waan kana
waan sirriitti himneefi namni hunduu jaarsa lammataa yeroo fuudhu waan namatti himneefi. Fakkeenyaaf Aminaan gaafa jaarsa ishii duraa fuudhu natti himte, gaafa tan lammataa fuudhu natti himte, ishiin irree gaafa duraa fuudhu natti himte, an lammataa ogaa fuudhu natti himte. Anirree gizeen tan duraa fuudhu sinitti hime hundumattuu hime gizeen tan lammataa fuudhu sinitti himne waan na dhoksitaniifan anirree sin dhokse. Kanaafuu oo sinitti himuun tiyya dirqii taate ammaan tana fidee dhufeetan siniin ol barsiisa. Animo ani jaarsa mammadii malee hin qaba kamera. Jaarsi tiyya daawwanni akkana illee hin jira. Reefsi malee siifi warra kiyyaaf rabbiin malee wanta akkaan jaaladhu jettu. Ati tanumaa akkami? Anis jaarsa qaba jechuudha. Jaarsa hin qabu. Kijiba jedhe hin amaninaan. Ati taaddaatiyu eessaa dhufteessi? Qabdan hunduu keessan ani garuu akka sinitti miti siniinan ol barsiisa jaarsa kiyya amma kana fidee dhufee akkamitti jaarsa keessanitti qaaleeffattan? Maaliif qaaleeffattan? Beektu sin odoo beektani warra keessan warra biyya jiran kan akkasitti kabajaa siniif qaban kan sin jaalatanirree jaarsa keessan biyya kana jiru saniif malee odoo jaarsa asii qabaachuu baattan isaan gonkumaa siniif jaalatan. Xiqqaanofte jaarsa kee ol barsiisu ani garuu akka sinitti fidee dhufeetan Muhammadin ol barsiisa. Jaarsa keetis ammaan tana fidee dhufeetan ol barsiisan inumaan qaaleeffadhu. Akkamitti akkana jettan ani garuu akka sinitti miti jaarsa keessan takkaas teessan fideetan isatti ol barsiisa. Ati yoo taate warri keessan maaliif si kabajan waan jaarsa asii qabdaniif isaan miti kana biraa dhiisitoon jaarsi kee kun maaliif si kabaja waan ati jaarsa biraa asii qabduuf maaliif kabaja jaarsa waan qabduuf kabajaa miti jaarsa lammataa waan qabduuf sirriitti kabaja. Atuu hin beektu akka nama hin beekne hin ta'in hin beektu jaarsa maal qabu ani Fooziyaan garuu kijibtuu miti fidee dhufeetan jaarsa kiyya lammataa isiniin ol barsiisa jaarsa keetiin irree takkaan teessan arra dhugaan hin baatu ani fideetan isiniin ol barsiisa oolan ani fideesan isiniin ol barsiisan gurra kiyya narraa mura gurra maalii arraba kiyya narraa mura reegga ani akkasiniiti maal wanni dagadhee jira akkasiniiti keetirree fideetan atirree kee gudii keessi fideetan dhufa ati garuu takkaa inaarin ittirree dubbatin akkasittan gudii keessii baasa gudii keessanii baasa. Amina, jaarsa lammataa qabdee jechuudha. Amina, jaarsa lammataa qabdee jechuudha. Jaarsi mooyitu qaban si malee jaarsi tokkicha illee qabu jaalatti jaartee sun hin beekti. Nama tokko ijaa argeetu hin beeku. Dhageessa, har'a isin mana haa fiddu malee jaarsa kee yoo ani ilaalu kokkee ta'e gororroo ta'e sirraa muri ani immoo namaatu iyyuu miti. Sillee sirraa muraadhaan. Beekaa jettee ani waan gadi biyya baatu sheekaan ho'iiti. Isin maaf jaalu? Ani Muhammad yoo jaarsa biraa ganaa deemee akka baadhe ganaa yoo hambisutti waan jaarsa hin beekne kittee wasitti wal si barsiifte ganaa deebitee dha malee. Amma nuyyuu miti kaa isin lachuu isin hin dhiisu isin qaraa. Dhagee maal Muhammad faayisii jalaa fashallaan nuti an jaarsa qabdi jee dhufee isin himnaan beekaa. Jaarsa ho'iitu hin beeku takka hin jaaluudha. Kan jaalatu yoo jiraate hin beekon. Kan nuti hin beekne kan duubaan jaalatu jira malee. Boozii fakkaatee dhufte malee seeqaara ta'uu Akkas taanaan rakkoon qabu isin mana hafisu. Kottu jaalako naasin kottu jaalako. Kinoo jaarsi kiyya dhirsi kiyya kinoo kana argitanii jaarsi kiyya biyya kiyyaa dhufee anan biyya arabaatitti fuudhu kinoo kana abbaan ijoollee kiyyaa yoo ta'e rakkoon gargar nu baastee miti jaarsi kiyya kinoo akkuma argitanitti kinoo kana jaarsi kiyya kabajaman warri kiyyarree jaarsi kiyya biyyaatirree akka na jaalatu akka na kabaju anna godhe kinoo kana jaarsi kiyya kinoo kan teessanii ittiin buna na dhugdan kinoo jaarsi kiyya kanuma jaarsi kiyya kan kabajaa naaf qabu warri kiyya akka na jaalatan akka na kabajan na gochisiisu sun kinoo kana akkuma argitanitti kinoo arguutti jirtani sirritti arguutti jirtanii mi kinootii kana Jaarsi isaanii hoo? jaarsi isaanii irree kinoo akkuma argitu kanatti inuma fidee dhufee ol si barsiisa jedhee miti ilaa ammaan barreeti hin barreemi kinoo jaarsi isaanii irree kanuma. Edaa kana? Kanuma jaarsi keessan. Jaarsi reenyaas keetis kanuma. Kana taanaan laaftu nuti duraan ni jabaatti seene.